karaa jirutti ta'ee jedhu tokko yeroo marayyuu ajandaa namaarratti dubbanna. Yeroo marayyuu sigilee ani mi'a chaafu haa caaluun du'e waggaa tokko keenya jirra. Urga haa caaluun du'e dhimmi keenya just mind boggling itti deebi'a qabxii kana haasaa keenya garuu amma fakkeenyaa fi fayyisaanii interview godhe irratti kiruu tokko gadhiiseera. Arraajii kan ta'e si dhiifama naa gata maybe ilaalcha addaa hin qabaa jedha sigilee ajandaa namaa ho'isu kan mootummaan kaa'e. Garii ammoo ergamtoota mootummaa akka beeknu har'a nama faarsina boruu nama arrabsina dhaabbata hin qabnu. Yeroo baay'ee kan nama harsee jedhu maaf Tigree mo'attee Oromoo Tigree yeroo lama mo'attee yaadumsa irratti yeroo kennaa oolla. Mootummaan aangoo irra jiru mootummaa sirna naftanyaaf kenne walii galle. Addunyaan nu Oromoo kamiidhamu dhiisaa addunyaan iyyuu akka Abiyyi sirna naftanyaatti deemu addunyaan nu agarte. So anas taa'ee nuti as teenyee irra deddeebinee isa walitti immoo maal akka ta'e naaf hin galu. Because clue takka akka haaraatti fidanii hin dubbatanii bakka torbee kana guyyaa lamaa fi ajandaan salma. Engadda waan naannoo Tigraay irra ta'ee amma sigilee daamneen salma. Egaa sanamma kan is dhufee jedhee fi aarii san dubbachuu otoo hin ta'ini really akka mammaakni jedhee jedhu dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii jiran. Hammamillee haasaa oolu hammamillee xiinxalaa oollee jennee riyaalitiin keenya yoo ka dalagaa hin jiraanne taate ka qotu yoo kan qonne kaatu yoo kaatu inanne ka waraanu yoo kan waraanne nuti asuma jirru sigilee ajanda namaa isumarra jirra jala jechuudha. Maaliif kan isin dubbadhaa jiru isin fakkaatee harbaa walgahii atattamaa yaamne turre. Because walgahii atattamaa kana irratti kan dhufne dhimuma naannoo Tigraay irratti ta'ee jedheeni sigilee focusing you always clearly ni beektan. Kaas taa'ee isin dubbadhaa jiruu fi saba biraa bakka bu'ee aangoo mootummaa biraa bakka bu'ee in fact ani jiraachuu biyya kanaallee otoo hin ta'e waa'ee Oromoo irratti focus godha. So kanaafuu yoo namni ajandaa biraa isi ajanda masa irratti haasaa oolu annaaf hin galu. So community keenya bu'aamne jenne community 17 Eurooppii wajjin nam tokko dhufee jedhee community aduun ka boodii irra jirtu hin gaafanneen garuu nama hedduu Eurooppii keessatti gaafatamaa ol turanii jiranii nama maatii achi keessa qabu so Eurooppii keessa nam tokko dhufe jechuu Jarmanii irraa. So hafiinsi suni just I know gariin keessa nuuf barreessanii jirtanii xalayaa resolution gabaabaa kana torbee kana bahee jedhu kan publicly arguuf ka deemtanii kan mootummoota adda addaa illee gachuu deemnu san dura ammoo sanitti aanee sababaan harbaa galgala goonee fi kamsaa ganama walgahii tokkotu ture ka keessaanii mootummaan naannoo parliamentary member of parliament in Europe keessatti jechuu Jarmanii biyyoota adda addaa keessatti sagantaa kana qopheessanii sabaaf sablammii Itoophiyaa sagal yaamanii jedhanii sagal keessaa Oromoo tokko ollatu bakka bu'ee jedhee warra hedduutu jira Amaara jira Tigreen jira Somaaliin jirti Sudaan sobirroota dhageettii qaban wanna kana irratti hirmaatanii transcriptii isaa hopefully torbee kana gabbahee jira. So jarjartii sanii fi Oromoo community walgeenyeetiin kana resolution kana dabarsine resolution kana ammoo hojiirraa ooluu kan jiru. Resolution for obviously akkuma dhageettanii ji'oota meeqaaf isinitti illee himee kan ture jedhee jalqaban waan rakkoo naannoo Tigraay irratti jiru humanitarian aspectii falatti dhumee mariitti dhufuu jedha. Mariitti dhufuu kana irratti ammoo precondition jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf otoo du'iinsi Oromoo irraan dhaabbateen mootummaa naannoo Amaaraa mootummaan Eritrea akkanuma federal forcein ammoo Oromoo keessatti terrorize godhaa jiru otoo nama ajjeesaa jiru mariin deemu tokko hin jiru otoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa jirtu mariin deemu tokko hin jiru. So kanaafiyyuu ifa manaa godha ajandaa keenya karatti deebisuu qabna dhiiroo. Maal isin fakkaate waa'ee namaa irratti Oromoon community waa'ee namaa irratti meechumatti naa qaba ammallee waa hedduu kuteen jira. Oromoon community biyya bakka isiniif let me differentiate jedha. Biyya alaa kana diaspora kana keessatti waggaa dabre kana keessatti qabsoo gahee guddaa ka taphate diasporaadha. Kalees hardhas burus ka ta'utu diasporaadha. Garuu diasporaan kun kennu haasa'u malee mana isaa walitti qabachuu hin dandeenye. Kun ani almost umrii kee walakkaa Oromoo community irratti dalagee jira waan an beeku jechuudha.
Oromoo community addunyaa kanarra hedduu harka 99 nan beekee jedha. Oromoo community from Minnesota guddicha Oromoo irraa I don't know Kentucky xiqqicha Oromoo community kan hin beeku kan namni 50 keessa qofti keessa jiru jechuudha. Kanneen mara daawwadhee hin beeka. Jabinaa fi laafina illee nan beeka. In fact bookni kee kan hin maxxansini waa'ee isa irratti haasa'ee jira si galee ammallee waa'ee namaa irratti yoo xinxallee ka kennu taate hawwii Oromoo beektonni Oromoo walitti dhufuu dhabuun sun garaa ka isin nyaatu yoo taate eega dadhabdan taate bakka walgahii anama karaadhaan dhufee jedhe bakka yoo deemne jennu na gaafattanii akkuma na gaafattanii warra kaawwan illee ni gaafattu quba qaba. So amma sagantaa nama roobii wal geennee resolution xiqqoo san baasnee tokko warra mootummaa Ameerikaa tokko warra mootummaa Yuroopiif kenninuuf san qofa otoo hin ta'in san akka jalqabatti fayyadamnee Oromoo community walitti fiduu barbaanna. Because Oromoo community yoo walitti dhufee jiru Oromoo community politikaadhaaf illee warra politikaa akkuma nuti hin filamne as filameetiin ka Oromoo bakka bu'u tokko hin jiru. Wala kafaa'oo wala abaa'oo wala bosona jiru wala seenaa numarti nu qixa kan Oromoo nu fixe tokko hin jiru. Ka innurraa beekumsa illee namni martuu ofumaa isaatii digirii ofii fudhata malee anaanillee gabaatu jechuudha. Anillee maasterii lamaa nama qabaa PhD hin qabu malee sigalee ofii keenyaaf ru'ii keenyaaf fuunee jenne Oromoof jenneetii miti. So kanaafuu numarti nu hanga Oromoon nu filitti hanga filannoo sirna dimokiraasii qabu as jiraatinitti qixa qabna jechuudha. Ka inni ol sigalee gariini abbummaa itti dhagahamee qabsoo Oromoo kana sigalee gaafa barbaade Oromummaa sii kennaa gaafa barbaade si fuudha. Gaafa barbaade ammoo ati eenyumaa dubbattaa siin jedha. Uummata afootti ammoo afaan dammaa dubbataniitiin kophaa keessatti ammoo dalaguun barbaadu. Dhugaadha siin jedha dhiiroo rakkannee jira. Because uummata afootti beektonni keenya garii waliin dalaguun barbaada. Waliin dalaguun barbaadanii garuu fafa waan ta'eef dubbachuu rakkannee jira. Keessatti yoo nu gaafatan ammoo maaf akka nu goone hawwiin keessan dheebuun keessan keessattuu aayyoleedhaaf naaf galee jira. Anillee kan ka'ee kana maraachi jiru yoo dhugaasnitti mee jedhu warroonni taaksii oofaa mana haqaa daa'imman guddisaa jijjiirraa kan hin finne jettanii waggaa 20 waggaa 30 biyya alaa kana keessatti mallaqa numa kennitu jijjiirama dhabdan sanii fan dhaabbadhee jira. Jijjiirama Oromoon lakkoofsaan walakkaa Itoophiyaa lakkoofsaan 1,50,000 jenna garuu gochoota warra miliyoona 6 miliyoona 7 kaleellee har'allee fidee jedhu. So har'a koon of keessatti xaluun nurra jiraata. Dhugaa walii dubbachuu danda'u nurra jiraata. Dhiiroo siigalee numartinuu warra Oromoof dubbanna jennee community bira yoo dhandhu communityin sun dhugumaan hojiirra nu gaafatuu qaba. Seenaa advocacy'n godhaa jira jettee maal godhe gadi baasi. Seenaa kana hin kijibdee kana sirrii miti jettee gadi baasi jette. Because ka odeessuuf baa'atee anyway amma of duban jira kan isin dhufee karaa airport keessan jira akkasiin dubbadhee fi community yaada qabuun barbaadeeti yaadni kuni. Because rakkoon nama kennaa rakkoon nama ijoollee Yemen keessatti ta'aa jiru ka amma calqisamee jedhee of course amma waa'ee naannoo Tigraay kanatu oduu ho'ituu sani. Achi booda sigilee waan xiqqoo hin baasanii bakka sanumarratti odeessaa oolla gaafa waan haqaa dubbachuu barbaannu gaafa walaageenu jedhanii dhufan namni gariin dhufu hin beektan warri sooshaal miidiyaa irratti illee feesbuukii gootanii beektan gaafa dubbii haasaamuu qabdee dhugaa hin dhoofti dhiiroo. Kijibni tuni otoo nama lolee akkana maraadhii gootummaa kee dubbadhee jedhee nama kumatu nu laalee jira. Gaafa laakii dhugaa dubbannee jennee dhugaan suuta deemtu dhugaan qabbanuuftuudha. Namni hin dhufu namni nama dhagahu. Garuu nuti yeroo marayyuu kaardhaa kana haasawnu kaardhaa darbee jira. Ka baruu otoo nu ittiin mari'atiin otoo hin yaadiin bara 2021 dhufee jedhe. Otoo nuti akka hin dubbatiin bara 2021 dhumeetiin 2022 deemaa jira. Gaaffiin Oromoo ogguu maali jedheen gaafadhee jiru ilaalchi kafaa'uuni Oromoo maal fiduuf deemaa gaaffiin kafaa'uu maali gaaffiin abaa'uu maali gaaffiin warra bosona jiru warri bosonaatiif warri abaa'uu waliin jiran waliin hoo jiraatan gaaffiin jiraa maalidha kilaaritiin hin jiru. Wannan garii dubbadhaa jiru fa obviously waati mataa keessanii jira mara sinitti dubbataa jiru. Kan amma barbaadee jedhee kan yaadaa jiru harbaa wal geennee jira. Koomitoota kaawwan kaafee fi resolution kana hopefully maqaa irratti da'anii gariin itti da'anii jiranii resolution saniin baasnee jenna. Sababaan resolution kana uummata walitti qulqulluutti finneetiin xaliilaa deemuu barbaanna qabsoo keenya irratti because warruma waan namaa yoo haasofne waan kalee gumaan haa caalu bahuu qabdu sirriidha. Garuu asuma teenyee gumaa haa caalu motoo odeessinu
akka boruu kootti yaanne borullee akkasumatti dhuftee nu dabartee jechuudha. Otoo nuti akka ijaaranii otoo nuti akka karoora hin baafatin karoora namaatti otoo oofnu bira yeroon ummatti jechuudha. Kanaafiyyuu taargeetii keenya qulqulleeffachuu qabna. Oromoo eessa dhaabbannaa? Oromoon koominitiin bakka jirtan mara yoo xiqqaate Oromoo koominitii 20 weetas jira Ameerikaa kana keessa jechuudha. Kanuyyuu waliin dalagnee atilees ka quba qabnu. Ka Yurooppii fi Awustiraaliyaa waliin qabatee jira ka koominitii 50 karoora keessanii ka waggaa hadhaa maalidha? Kan ji'a jahan darbe kanaa fi maalidha karoora keessan? Akka koominiitiitti, akka afooshaatti, akka waldaa dubartiitti, akka ooyaatitti karoora keessan kan bara 12 kan bara 21 2021 kun karoorri maalidha? Baafattanii jirtanii hin beektanii? Seriously wal geettanii of gaafachuu qabdan. Karoora keessan akka koominiitiidha maali? Mallaqa qolxaniitiin waraanaa ergu, mallaqa qolxaniitiin ollaa kennu. What is karoora keessan? Karoora keessan keessaa immoo hagam irra dhuftanii eessa jirtan? Because namni karoora baafatee beektanii walakkatti hafee dhumaa gahee jira. Namni karooraan hin deemne immoo bakka deemillee gahuu beekuu hin barbaadu. Wanni sirriitti maa jiruu fi kana karoora keenya keessaa inni guddaan Oromoo koominiitii walitti fidu, Oromoo koominiitii cabsuudha. Because Oromoo politikaallee ta'ee waldaan dippiloomaasii illee ta'ee wannummaa martinuu Oromoo koominiitii irraa dhaqeetu sumuuniif shilingii guuree jira. Oromoo koominiitiin ammoo akkaawuntabiliitii argataa hin jiru. Maaliif? Because hin ijaaramne kaan. Koofiitii yoo ta'u qarqaariin kan namaa qarqaaree jira. Nan beeka waan nan dubbataniif hin jira. Kanaan walitti qabatee sagantaa guddaa qopheessaa jirra agorsii tokko irratti jechuudha. Hoofiliif agorsii tokko irratti sa'a booda sa'a tokko irraa haga sa'aatii 8-9 sagantaa qabnee jirra. Oromoo koominiitii walitti finneetiin tarsiimoo amma ka yeroo kana ka amma hatattama kanaatii fi ka boruu jechuudha. Dubbiin akkam jirtu kana wanuma bariitee laaltu sunitti fakkaate jira. Wanuma bariitee borgaramtii kana mootummaan warri naannoo Tigraay injifatee dhufeetiin akkasii miti dubbiin. Is much complexidha. Amma fakkeenyaaf fudhata dabre kan otoo mootummaan naannoo Tigraay aangootti maqalee qabaachuu baate sila UN National Security Council waa dabarsuuf ture. Waan guddaa tokko dabarsuuf ture biyya irratti. Garuu akka hin dabarsine wanta amma ta'aa jiru kun ogeeyyi. Amma biyya akka seexaanaatti addunyaa laalee jirti. Gochi Tigreen godhaa deemtu ammoo san baalansii godhaa deema. Inni waan dhimma Tigree irraa dhimma warra biraa isaa otoo hin ta'in dhimma keessan irraa haasoo akkasiin dhufee jira. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya nama baay'ee laalaa jirtan. Yeroo kana iyyuu nama baay'ee laalaa jirtan. Akka Oromootti eessa jirtan? Akka Oromootti koominiitii keessan, koominiitii Michigan, koominiitii Chicago, koominiitii New York, koominiitiin martinuu karoora keessan maalidha ka bara 2021? Bilisummaan jennu tun ammoo maal fakkaati? Sigalee bilisummaa Oromiyaa bilisummaan jennu tun maal? At the end of the day eenyu mandeetii Oromoo itti kennee kan nuti deemaa jiru martinuu akkuma kiyyaa ka'eetiin dubbataa jira. Kaayyoon keenya maalidha ree? Sirni amma jiru sirni nafxanyaa rifoormii hin ta'u rifoormii jigee jira. Kanaafuu qeerroon ummanni biyyaa waan hundaaf qophaa'uu qaba. Because biyya tana kan itti daraaru itti eenyu oluun itti jijjiiramuu danda'u warra biyyaati. Baqanneetiin baqattoonni waan ta'aa jirtu argaa jirtan Yemen keessatti namni keenya akkamitti akka rakkataa jiru biyya takka galuun dhabee rakkataa jiru Saawudii keessatti Somaalee keessatti Sudaan lachuu keessatti akka namni keenya ta'aa jiru hin beektan hopefully gaaf tokko sagantaa wayii irratti tokkoon dubbanna amma rakkoo kan nuti ta'e sigalee kam qabnee gadhiisne ka jennu garii irra dabarree hin dubbannee hin jedhu jechuudha. Because gara maraanuu rakkoodha namni keenya bakka maratti rakkate ka biyya keessaa rakkate ka biyya maneedhaa keessaa rakkate ka biyya hambaa jiru rakkate jiraachuu ka biyya even biyyuma gaarii kanallee jiru rakkoo dadhabee jira jechuudha. Kanaafuu kaayyummaan keenya boo'icha kanarraa baafnee karaa tarsiimoodhaan deemuu qabna. Karaa kana immoo deemuu hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Hirmaannaan keenya immoo akka sooshaal miidiyaa sigalee ka feesbuukii irratti sheer gootanii feesbuukii irratti hidhattanii ilaaltanii bira dabartan osoo hin ta'in aangoorra yoo jiraattan waldaa dubartootaas ta'uu danda'a, waldaa koominiitiis ta'uu danda'a, waldaa dargaggootaas ta'uu danda'a. Dhugaa rabbi isiniin jedha wanni ulfaataan addunyaa kanarra jiru wanni namarraa nama ijaaruutu ulfaataadha. Kanaafiyyuu namni isinii dhufee jiru yoo namni waa ijaaruuf dhufee jiru san beekaatiin harka banaa nama fudhadha. Maaf isiniin jedhaa jira kanarratti hedduu mallaqa guddaallee kaayyoo guddaa giraantii inoo 50,000 babaafni kan ijaaruuf dalagaa jira. Obviously long term irratti hopefully viidiyoon tokko Ogostiin dura tooba hee jedhanii agartu yoo ba'u baate ammoo Ogostii irratti miidhageettuu jechuudha. Kanaafiyyuu wanni isiniin jechuu barbaade Oromoo koominiitii sagantaa Agostii tokko sagantaa exclusively isiniif ka ta'e dalagaa jirra. Sagantaa isa irratti hin hirmaattanii jechuudha. Anillee hopefully more miidiyaa dhufaa jechuudha. Lammata irratti ammoo
clarity qabaachuu deemna. Qabsoo deemnu kana adeemsa deemnu kana waan deemnuuf clarity qabaachuu qabna jechuudha. Bakkuma feete illee haa jiraanne cloudii keessatti sigalee wanti qulqulluu osoo hin ta'in callisneetumaan hamilee odoo osoo hin ta'in really bakka tokkotti gallee bakka tokko dhaabuu qabna. Karoora keenya kaayyoon keessan waan tokko irratti dhaabbatee achirraa dhaabuu qabdaniin jedha. Gara biraatiin immoo warri biyya jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii amma long time isin dubbanne jiraanlee akkuma jalqaba irra dubbadhe jechuudha. Mariin dhufaa jira. Marii dhufu kana irratti ammoo isin galee namni waa ijaarametu namni waa ijaaretu yoomiyyuu aangooratu dhufee jira. Namni yaa ijaarame jedhetu yoomitu jijjiirama fiduu danda'a. Oromoo ijaaramne jirra. Community ijaaramtanii jirtan. Hangam ijaaramtanii waggaa darbeef waggaa hadhaa garaagarummaan keessan maali? Ji'a jahaadhaatii fi waggaa hadhaa ammoo maali karoorri keessan? Bilisummaan jennuun ammoo maal fakkaatti? Akka nuti mootii tokko ol fidnee dikteetarii haa ta'uuf miti Oromoon kan falmataa jiru. Tokko nuuf haa beeku miti kan falmataa jirru Oromoon hiree isaa ofiif haa mirteeffatudha. Akkuma saba biraa akkuma warri Tigraay Itoophiyaa keessa taa'uu barbaada. Oromoo Itoophiyaa keessa taa'u uummanni murteessuu qaba impaayerri sun jiguu qabdi uummanni murteeffatuu qabnutti amannee jenna. Yoo akkas ta'e hoo eessa jirraa eessa dhaabbannee jirraa warri biyyaa yeroo kana keessatti quban qaba waan deemaa jiru. Karaa maraaniyyuu quban qaba irraa dubbachuu haa dhabu malee. Kanaafiyyuu of laaluu qabdanii jijjiirama irra jiru kun warri mootummaa keessa jirtanii jechuudha. Akkuma dhageettan hiiringii kamsaa darbeerra jenoosaaydiidhaan mootummaan Abiy himatamuuf deema. Warroonni harka waliin dhahee warroonni mootummaa shororkeessaa kana bira dhaabbatee jedhee hedduu mootummaan kafaluu deema. Jijjiiramni mariin dhufuun isaa waan oolee marii isa irratti hoo hangam qophiidha. Ganda keessaniif naannoo keessaniif nama isiniif ta'u of bilisoomsuu qabdan, ofiif dubbachuu qabdan, of bira dhaabbachuu qabdan. Kanaafiyyuu warri biyya keessa warri aangoorra jiru warri mootummaa kana jala deemtanii deemsisaa turtan jijjiiramni dhufee jira. Kanaafuu kan dabre justasiin dhufuu qaba hunda warra maraaf Oromoo qofa Tigraay qofa kan ta'in Oromoo qofaaf jechuudha. Because nuti haftoo sirni kalee nu miidhee haftoo sanii kanaaf jijjiirama sana qofa hin ta'in investigation barbaannee jenna. Sana yeroo biraa bal'inaan dubbannee jenna. Amma kan isinitti dubbachuu barbaadee jedhee adeemsa kennaa eessa irra jirraa communitiin kunniin martiniyyuu of gaafachuu qabdanii eessa jira laaluu qabdanii ajandaa nama biraa keessanii kaayatu hin ta'in ajandaa kennaan deemuu qabna ajandaa san faana deemuu qabdanii communitiin ammoo wanni guddaan tokko ijaaraa jiru waa hedduudha wanni sun keessaa tokko beektota Oromoo kan jedhamtanii kan walitti dhufuu dadhabde kana communitii ofiisaatii walitti dhufee beektota kan walitti haa fidu. Wanti guddaan san maalidha? Because rakkoon ni jira sigalee amma fakkeessoo haa dubbannu malee rakkoon ni jira ani gariin keessaniin beekanatti katabdanii akka rakkoo ani dubbanne barbaadani ani illee rakkoo akka dubbanne garuu realitiin jiru yeroo kana keessa dhoksaa wanni tokko hin jiru wanni martinuu dhugaadha namni haa ta'e torbaan tokko eeguu hin danda'u yoo sun maqaan badee yoo sun wanni jedhee jedha soo kanaafiyyuu kanneen marayyuu fiduuf iftoominaan walitti haasa'uu qabnan jedha. Karaa deemaan jira yaaduma kana isiniif dabarsaa hopefully guyyaa lamaa sadii keessa illee deebi'ee yaada biraallee isiniif kennan jedha. Gaafii yoo qabaattaniif manta keessan katabaa please obviously wallaaf katabuu hin dandeettanii jechuudha. Samarii keessa jira ijoolleen baalantiir gochuu barbaadan please baalantiir galaan jedha. Jijjiiramni akkanaan haasaa kanarratti hin dhufeen jiru. Mee ilaala mootummaan naannoo Meeshaan naannoo Tigraay kan injifatee jedhee lola dirree kamirratti walitti dhukaasaniitiin injifatamee jira. Dippiloomaasiitu isa ajjeesee jedhe. Dippiloomaasiin kophaa isatti gahaadha absoluutely naati jedhee illee beekamu illee isinitti himee jira. Biyyi bilisoomuu fi uummanni Oromoo bilisoomsuu qaba. Bilisoomsuu ammoo kaayyoon keenya keer ta'uu qaba. Kaayyoon anaafatu ta'e Oromoo hundi kalfatee hundee qaba. Gaaffiin Oromoo maal qaba? Dhaabni Oromoo maal hambaa fida? Maaf tokko hin taane? Maaf waliin hin deemne? Because akkuma eenyu akkuma ani Oromoon nan fidin eenyu Oromoon kafattee as keessatti tokko hin jiru. Namni marti maal? Namni tokko kan maandeetii isin wal qabu hin jiru. Marti nu maandeetii qixa qabna. Garuu uummanni nu bira dhaabbatee gocha keenyaanii garii keenya ol kaasee garii keenya dhiisee jira. Leehi bariin keenya immoo jiru keenya dhiisnee jijjiirama kanaaf jennee of kennineef yeroo baay'ee waan nu agartaniif isinirra guddaa isin fakkaatee jira. Yes, dhiibbaa godhaa jirra. Jijjiirama bakka maraa sigalee chaaptarri taanu kun chaaptara Oromooti. Chaaptara saba gabroomeeti. Chaaptarri gaanfa Afrikaa irratti chaaptara seenaa kushii keessatti seenaan hedduu kiingdamii badde keessaa tokko
kingdamii kuushee yeroon jijjiirama dhufu kanarratti anyway mee kanumaan jedhee karaan deemaa jira utuma xayyaara keessa jiru xayyaara dheeraa tokko irraan ture isaa afurii fi yaani kun dhufee jennaan maaf isin mari'anne jedheetiin dubbadhaan jira na of oolchaa isin jedhaa galatooma.